Oduu ammee manni murtii waliigalaa Itoophiyaa artistii Andu'aalem Gosaa bilisaan gad dhiisee jira. Andu'aalem Gosaa haadha manaa isaa hin ajjeesne jechuudhaan ragaan irratti hundaa'uudhaan guyyaa har'aa kana artistii Andu'aalem Gosaa bilisaan gad dhiisamee jira. Egaa jechuudha obboleettii keenya boqotteef Waaqayyo lubbuu isheef boqonnaa haa kennu jenna. Maatii firootan isheef illee jajjabina kennee Waaqayyo akka isaan irraanfachiisan isaan haa taasisu. Isarrattis immoo obboleessa keenya Andu'aalem baga gammaddee baga Waaqayyo bilisaan nagaatiin dararaa kana keessaa isi baasee waan lama dhabuu jechuun waa hedduu dhabuudha. Dhugaa dubbachuuf tokkoffaa jaalallee isaa dhabee lammaffaa laayiviin jireenya isaatiillee dukkanaa jechuudha. Nama du'ee wayya. Andu'aalem jiraatee biyya lafaa kanarra jiru wanna obboleettii keenya qananii duutee boqottee jedhamtee wayya jechuudha. Nagaan dagannee nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa akkuma beekamu amma kana jechuudha daqiiqaa muraasaan booda obboleessa keenya artistii Andu'aalem bilisa jedhamee mana murtii irraa gad lakkifame yookiin ba'eetiin jira jechuudha. Egaa inni kuni namoota baay'eef gaddadha, namoota baay'eef immoo gammachuudha jechuudha. Nama kamiif gammachuudha, nama kamiif immoo gadda yoo jettan warreen du'a namaa barbaadan, warreen gammachuu namaa hin barbaanne, warreen gadda namaa eeganiif gaddadha jechuudha. Inni bilisa jedhamee gadhiifamuunsaa. Akkasumas immoo warreen obboloo lama abuu hin barbaannu tokko dhabneerraa tokko immoo nuufaa jiraatu. Nuyi Oromoodha. Oromoon maaddii tokkorraa nyaata. Oromoo walii aadaa fi duudhaa safuu walii qaba. Waliin jiraata. Waliin nyaata. Waliin dhuga jedhee nama obbolaasa lama miidhamuuf warra gadduuf immoo guyyaa har'aa gammachuudha jedheetiin yaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii dhugaan ilma Waaqayyooti. Dhugaa kan baasu Waaqayyoodha. Ilma namaa jalaa dhugaan yoo dhokateyyuu Waaqayyo jalaa dhugaan hin dhokatu jechuudha. Egaa akkuma amma barreeffama kana argitanitti amma kana kan Facebook irratti gadhiifame jechuudha. Akka argaa jirtanitti bilisa jedhamee jira. Ragaan takkaallee isarratti argamee jiru. Ragaalee hedduun irratti ilaalamee jira. Akkuma beektan manni isaatillee fattashameetiin jira meeshaadhaan waan hedduudhaan jechuudha. Garuu akka inni harka keessaa hin qabne yookiin immoo akka Andu'aalem jaalallee isaa yookiin haadha manaasaa qananiidhaan akka harka isaatiin lubbuu ishee hin baafne ragaaleen irratti mirkanaa'ee bilisa jedhamee ba'amee jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namoonni baay'een jechuudha akkuma qananii amne Andu'aalem dhamna jechuudhaan warra diina warra kaleessa nu nyaachaa ture, warra kaleessa guddachuu ilma Oromoo, artistoota ilmaan Oromoo akkasumas immoo sagalee ilmaan Oromoo dhagahuudhaan jibbu irratti wajjiniin bu'uudhaan waliin hiriiruudhaan jechuudha. Obboleettiin keenya qananii erga duute Andu'aalem illee haa du'u kan jedhan jechuudhaan namoota baay'ee jira. Warra kam warra guddachuu ilmaan Oromoo irratti hiriiran jechuudha. Akkasumallee ilmaan Oromoo mata'eetiillee warra diina warra kaleessa sagalee ilmaan Oromoo dhukkaamsaa ture jechuudha. Ilmaan Oromoo irratti gufuu ta'aa, guddina ilmaan Oromoo irratti gufuu ta'aa kan turan jechuudha. Isaan wajjiniin hiriiruudhaan warreen Andu'aalem irratti duulaa jiran baay'een isaanii Oromoonis jiru. Sabni kaanillee ni jiru jechuudha. Warri kun har'a garuu sammuu keessaniif boqonnaa isiniif haa laatu jenna. Namni tokko otuma balleesseeyyuu jechuudha. Otuma Andu'aalem balleesseeyyuu obboloota lamaan irraa yoo du'an nuyi Oromoodha maal irraa argannameme? Andu'aalem yoo du'es yoo jiraates wanti inni yoo du'e waan nuti argannu tokko mee maalinni? Waan nuti argannu jira? Haala abbaa isaanii arganna? Hin argannu. Qabeenya Andu'aalem nuu hirama? Hin hiramu. Qananiin immoo duute miti? Duute bakka Waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu, lubbuu isheef qananii haa kennu. Garuu jechuudha namoonni Andu'aalemis itti haa dabalamee haa du'u jedhanii mormaa turan jechuudha. Waaqayyo isin haa jajjabeessu. Jajjabaadha maal isinii goonaa miti. Wanti isin argattan tokkollee hin jiru. Jibbarraa kan hafe taazabdiirraa kan hafe jechuudha. Boru garuu wanti isin mudatu waan jireenya keessan biyya lafaa kanarra chaalenjii baay'eetu jira. Waan jireenya keessan keessatti isin mudatu maaltu akka isinitti dhufu hin beektan jechuudha. Miidiyaa namoonni baay'ee fooloo baay'ifachuuf laayikii baay'ifachuuf jecha waan hin taane maxxansanii waan hin taane yaadu jechuudha. Garuu obbolaa lamaan gidduurra wanti nu ga'u hin jiru. Dhugaa dubbachuuf tarii godheera tarii hin goone kun nuti immoo gidduutti waan irraa beeknu hin qabnu. Waan irraa hin beekneef maal jennare
lamaan isaaniiyyuu obboloota keenyadha jechuu qabna jechuudha. Maali isheen duutes obboleettii keenyadha, inni jirus obboleettii keenyadha. Obbolaa lama dhabuu jechuun immoo hagam akka nama miidhu baay'ee keessan beektu jedhee yaada. Egaa namni tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf jireenya namoonni baay'een amma yeroo miidiyaa irratti wal dhungatan argitu baay'een keessan. Miidiyaa irratti hundumtuu wal dhungataa oola. Wal jaalataa oola, wal hammachaa oola. Manatti garuu darbatee sireerraa wal buusaa bulaa, mana keessa wal ari'aa bulaa, wal tumaa, wal reebaa, wal ceebba'aa, wal eebessaa, wal beelessaa, wal hadheessaa akka miidiyaa kanarraa ilaaltamit indee har'a gaafa wajjin suura ka'an, har'a gaafa wajjin jiraatan, har'a gaafa wajjin bahanii galan wayyoo ya jaalala isaanii, wayyoo isaan ikkoo warra kanan walirratti raawwatu miti. Isaan gidduu koo rakkinni tokko hin jiru jenna jechuudha. Nama tokko akkasitti itti murteessin. Jireenya nama tokko isaanuma lamaantu beeka jechuudha. Gaa'ila keessatti haati isaas haati ishees ta'ee waa'ee obbolaa lamaan kana namni tokko kan beeku hin jiru jechuudha. Gaa'ila keessatti abbaa manaa fi haadha manaa lamaan qofatu wal beeka jechuudha. Warra waliin gaa'ila dhaabbate qofatu wal beeka. Nuti maal beekna? Suura isa arginu beekna. Maal beekna? Isa miidiyaa irratti wal dhungatan beekna. Maal beekna? Isa miidiyaa irratti wal hammatan, wal hurursan, jaalala walii ibsan bichaa beekna. Inni kun immoo maaliif akka ta'e hundi keessan sinii gala jechuudha. Garuu namni kamillee mana isaa keessatti kan walitti hin buune hin jiru. Kana keessatti immoo ilaalchi nama hundumaallee garaagara jechuudha. Maaliif namni tokko obsa qaba. Jireenya keessatti, aarii keessatti, gadda keessatti, gammachuu keessatti obsee hanga gaafa guyyaa Waaqayyo lubbuu isaaf kennite kana hanga lafarraa darbutti kan obsee jireenya isaa damdamatee waa hunda keessa gaddaaf gammachuu keessatti itti jiraatu jira. Namoonni tokko tokko immoo qananii akkamiyyuu keessa jiraatanii gadda takka damdamachuu kan hin dandeenye jiru. Hayi guyyaa tokkitte nyaara walitti guuruu kan hin damdamanne baay'eetu jira. Amalli namaa Waaqayyo hunda namaa amala adda addaa nu uumeera jechuudha. Bifaan adda adda, amalaan adda adda. Uumaan tokko nu haa godhu malee bifti keenyi akkuma bifti keenya adii, gurraacha, diimaa kan akkas taane amalli namaas immoo akkasuma jechuudha. Nam tokko afaan dammadha, garaan keessi summaadha. Namni tokko immoo beqa akkuma amala isaatti namni han inni jiraatu. Tokko waama tokko yoo arge ufan ajjeesa, ufan dabarsa obsachuu hin danda'u. Inna kanaafi nuti waan itti murteessinu tokko illee hin qabu. Seerri illee akkasuma yaani ragaa malee waan murteessu tokko hin qabu jechuudha. Dhuguma ati du'ii ajjeestetta kan jedhu yoo ragaa qabaate malee gochuu hin danda'u jechuudha. Namoonni baay'ee immoo isheenuma gammadduudha, nama gammadduudha, nama uffatu, nama uffanni irraa bareeduudha, nama beekamtuudha, of ajjeesuu hin dandeessu. Indee kun akkamitti of ajjeesti je'ee kan murteessu baay'ee jira jechuudha. Hin beektan keessa nama haati ishee deesseyyuu beekuu hin dandeessu jechuudha. Gubannaa ishee, icciitii ishee isheetu beeka jechuudha. Namoonni tokko nama si miidhuu ofii kun of miidha dursee dabarse namni tokko icciitii kootoon dhaga'iin je'ee of miidhuu danda'a ofiisaa jechuudha. Kun immoo ilaalcha mataasaarraa kan ka'edha jechuudha. Kanaafuu namoonni asii achi wanta tokko otoo addan baafatiin callisanii namatti faraddan jechuudha. Otoo irraa dhiisne boruu keenya nutis akkas gaa'ila dhaabbachuu ni dandeenya, ilmoo godhachuu dandeenya. Waan nutti dhufuun beeknu galgala kana wanti namatti dhufuun beeku afaan keenya arraba keenya otoo adabamne baay'ee gaariidha. Siniin jedhaa obboleewwan kiyyaa yoonii dogoggorii jiraadha illee immoo isinillee yaada keessanillee barreessuu dandeessu siniin jedha. Egaa guyyaa har'aa obboleessa keenya baga gammaddee baga Waaqayyo si baase jenna. Maatiin isaa akkasumas hiriyoonni isaa jaallattoonni isaa jechuudha baga gammaddanii baga obbolaa lama Waaqayyo nun dhabsiisanii baga isaan baasee dhugaa dubbachuuf ani eenyuuf hin jedhu maaliif Andu'aalemis Qananiinis ijaan hin beeku ani miidiyuma kanarratti isaan argee garuu obbolaa Oromummaa walirraa qabna waan ta'eef Andu'aaleen baga gammadde siin jenna. Obboleettii keenya immoo Waaqayyo lubbuu kee haa qananeessu, boqonnaa lubbuu keef haa kennu, firootan hiriyoota ishee jajjabina haa kennuu fi isiniin jedhaa turtii